warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuuna hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii har'a jechuudha. Laal kushiinaa keessan deddeema jechuudha. Hordoftoota kiyya kootteen isiniin jedha batinjeenii wajjiniin xabbaasna jechuudha. Haati Suusiyaa batinjeenii ajaa'ibaa kana xabbataa jirti jechuudha. Har'a jechuudha. Akkasiin isiniin jedha haga dhumaatitti na wajjiniin tura marbaatiin teenyallee jechuudha. Babbadee deebiti. Akkasiin isiniin jaa'u mata qashtiidha. Batinjeenii wajjiniin xabbaasnaa jechuudha. Haga dhumaatitti na wajjiniin tura isiniin jedha. Kinoo jechuudha. Maaliif zayitiin jechuudhaan gurraacha'ee amma bichaa osoo hin ta'in xabbasee keessaa baaseen jira jechuudha. Baay'ee isaanii kanaaf gurraacha'ee jechuudha. Isiniin jedhu mata qashtii. Kinoo daakuu jechuudha. Daakuu boqqolloo keessa gangalcheetaniin jechuudha. Akkanatti jechuudha. Xabbasa baay'ee mi'aa jechuudha. Wallaahi kash jedhee akka ajaa'ibaa kanatti mi'aa jechuudha. Kinoo baay'ee tokko mi'aan isiniin jedha uummata qashtiidha. Kinootti fixeen jira. Ibiddarra jira jechuudha. Kun immoo azara jechuudha. Kinooti jechuudha uummata qashtiidha. Akkatiin hojjedhe hin argitan kash jedha jechuudha. Sirriitti kash በጣም ይጣፍጣል ማለት ነው። ስርት ሚያ ጀቾዳ ወላሂ ኢስኒላ ከነቲ ጠባሳ አይንስኒ እንጀዳ በትንጀኒ ከነ ጀቾዳ ቆላ ኢሳ ራ አሽራቲ ጀቾዳ በትንጀኒን ቤተን ጀሬቲ ያለው እንዲ ከሰኑዩ ቆላ ኢሳ የገራ አሽርተኒ ጀቾዳ ደቂቃ ኩዳኒ ታካብ ጀቾዳ ሶ ግደረት ፍርፍር ሳቲ አላዱ ከሰካይ ጀቾዳ አቺ ፊዳቲ ጀቾዳ ዳኩ ቦቆሎዳ ጀቾዳ ኢሳ አላፊደኒ ጀቾዳ ዳኩ ቦቆሎ ሰንኬስ ገንገልቺተኒ ጀቹዳ ጩፊተኒ ቶ እና ከናፉ በጣም ሚአያ ጀቹዳ አማኩ ስርት ከሽከሽ ከጀዱዳ ጀቹዳ ስርት ለመት ሚያ ጀቹዳ አርጊተኒ እንደ አከቂጣቲ ጀቹዳ ወላሂ ባይ ሚኦፍትን ሲንጀዳ አከሲቲን ጀቹዳ ደረጊ ካህር አና መቃበና አከሲ ሀገዱማቲ ተነወሊን ቱራ ኢኖቲ ጀቹዳ ከናፈል ዘይቲ ከሰቲ ትገገራ ጋርቻቲን ዙራ jechuudha ummate qashtiidha. Ingidi biyya ormaa kanatti waa baay'ee baratanii geeruu jechuudha. Kushiina keessa deemanii nyaata hojjetan kana wallahi jechuudha. Fuuli namarratti wanta gurraacha xaqaxiqitu bahaa jechuudha. An jechuudha biyya keenyatti wallahi firee takka wanti gurraachi fuula kiyyarra hin jiru jechuudha. Geeruu biyya kanatti baay'ee natti bahee ture garuu ergasii jechuudha. Karata ino hunde keenya jechuudha wallahi yaada fi muraada keessan hunduma keessan yoo hangaanaan baasattu wanta yaadan hunda saatu rabbii walitti isin yaa qabu rabbiin itti isin yaa guutuun isin jira nagahaan jechuudha akka kara biyya keessaniitti galtan nagahaanii mana keessanii maatii keessan biraatti akka galtanii jechuudha. Rabbiin waa yaadan hunda walitti isin yaa qabu isin jira. Karoora baafadha karooraan deemay jechuudha. Wanti karooraan hin deemne uummata akkaayu bu'aa hin qabdu jechuudha. Maallaqa keessallee wallahi jechuudha. Amma gizee biyya ormaa jirtan kunillee maallaqa ganaa na ergi kunis na ergi isiniin jira jechuudha. Ani gadaanti birri teessanuu liqeessinaa hin jedhaan. Birruma teessanuu namatti liqeessinaa hin jedhaan. Maaliif jaalalaan kennitanii gulana jechuudha. Jibbaanuu isiniin galtuu jechuudha. Loliinsanuu isiniin galtuu jechuudha. Kanaafuyyuu maalumatu wajjiniin isin cinqe wallahi maalumatu isin cinqe gazzaba keessanii namattuyyuu illiqeensina wallahi hin kennina jechuudha. Hin kennina birri teessan yoo buukii qabaatan buukii keessa rakaadha yoo buukiin qabaatin obbira kaadha obbira yoo gootan bara sharafni isaa dabalaa deema waa hedduu dabalaa deema jechuudha. Kanaafuyyuu maallaqni keessi jalaa hin badu wanti biyyatti ergite jechuudha. Kiyya jettee yaadin dubartoon keessa warri shamaraa jechuudha. Warri birri biyyatti ergatan birri sun kiyya jettanii yaadina abadan kiyya jettanii yaadina hin jiru jechuudha. Namarratti birri ergatanii namni nu ol ka'a maaliin hin jiru. Maallaqa teessan obbira kaayadha ol keeyyadha isin jalaa nyaatu waan ta'eef. Innaa akkasin isin jedha ifaajee teessanillee hin balleessinaa fuula keessan itti dhabdanii duddiitti isin citee. Mana ormaatitti jechuudha. Daa'imti isin ergattee guddaan isin ergatee kaddaama isin jedhanii maqaa addaa isin baasanii jechuudha. Maqaa keessaniin isin waaman maqaadhaan bar kan nama waaman yoo ati bira jirtu si'iin qofa malee nama biratti jechuudha. Isaan ofii isaaniitti gizee haasaan kaddaama isin jedhu jechuudha.
kana hin dagatina maqaa addaa isinii baasanii jechuudha akkanatti jechuudha maaninnatii keessanillee itti hin dhabdanii maallaqa keessanillee hin dhabinaa inni isiniin sodha wallahi jechuudha maallaqa keessan kaadhaa ol keewwadhaa obbara kaayadhaa waan barbaadan godhachuu dandeessanii guyyaa galtanii biyya ormaatiitillee jechuudha idimee baay'ee hin turinaa jechuudha namni tokko guddatee waggaa kudhan keessatti wallahi jechuudha waan hunda geeffatu qabdan mana ijaarratanii waan barbaadan bitattanii jechuudha suuqillee ta'e suuqii guddaa isaa banattanii galuu qabdan waggaa kudhan jechuun xiqqishoo miti namni waggaa kanaa oliyyuu as keessa hojjetu jira sanuu guddiseetiin isinii himaa bara guddisee jechuudha akkasin isiniin jedha hundi keessanuu jabaadha isiniin jedha ummati qashtii rabbiin isin wajjin haa jiraatu viidiyoo tiya subscribe like share naaf godhaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu fuulli kiyya jechuudha wallahi na jalaa badee ture garuu amma alhamdulillah galata rabbii fuula kiyyara jechuudha xaqaxaqoo gurraachi sun jiru jechuudha gurraachoftee narratti yaate jechuudha kun immoo maalidha beekani kushiina keessa deemanii nyaata dalagurranii jechuudha zayitii maalii kana xabbasaa olte walii gaddeemu irraan jechuudha kan sitti fuula kee balleessu jechuudha garuu kana warri kushiina keessa hojjetta fuula keessan sirriitti eeggadha wallahi jechuudha ani duraan uummata kashaatu iyyuu hin dibadhu baaziliin iyyuu fuulatti hin dibadhu hidhii malee jechuudha akkasin isin jira uummata qashtii garuu jechuudha akkasitti fuula kiyya narraa balleessi jechuudha amma garuu alhamdulillah galata rabbii qoricha meeqan jechuudha qoricha meeqa fuulli kiyya boodatti naa deebi'ee xaqaxaqoo sun narraa badeen isin jira uummata qashtii of eeggadhaa isin jedha osoo ta'ee jechuun sidaatii qofa dalaganii biyya ormaa kanatti wallahi baay'ee bareedaadha nyaata dalaguu jechuun bataam kabbaadidha jechuudha sirriitti kabbaadidha jechuudha sidaatii qofa osoo ta'e gaariidha ingidiin manni ormaa kamaal godharre akka yaadan namaaf hin taatu akkasiin isiniin jedha uummata qashtiidha uummata jaalalaa of eegayii akkanattuu hojjennee jechuudha qabeenya teenya dunyaa teenya walitti qabachuu qabnaa jechuudha nama arginetti kenninee nama argine nyaachisuun xuruu mitiin isiniin jedha uummata qashtii biyya ormaa kanatti wallahi jechuudha makaraa meeqa argineeti nuti makaraa meeqa jechuudha waan baay'ee isaa argineeti jechuudha biyya ormaa kanatti qaldiittiin dhufuu jechuudha gadi baanee waan takka aduuyyuu anama jechuudha wallahi yoo guddattu waggaa keessatti guyyaa 2-3 ala bahaa jechuudha hin bahu jechuudha aduu keessa innaan bahe ijaan lafan argu ijjituun lafanaan argitu aduun natti bahee jennaan jechuudha kun maalidha manatti affanamanii manatti hafuuraan kan ka'e jechuudha karaa daqiiqaa 5 luka kiyyaan deemuu hin danda'u jechuudha gadi bahee suuqii gadi bahee suuqii deemuu hin danda'u maaliifi bakka luinni kiyya na buqurtaa kalaas yaane deemuu hin danda'u bakka walumaa galatti jechuudha inna rabba laafisuun isin jedha gaafa biyyatti galleefu kun immoo kan gadi bahuu dhabuurraan kan ka'ee jechuudha akkasin isiniin jedha suuqii xiqqoo takka as dakan jirtu takka deemee agan deebuuttan miilli kiyya hin mammadaa jechuudha miilli kiyya kun qofni kiyya jidduu wallahi hin mammadaa na akkasin isiniin jedha na luqaa jechuudha maaliifi karaan deemu waan ta'eef jechuudha wanti kun deemaa hin jiru manaa bahaa hin jiru waan ta'eef jechuudha kanaafuu rabbiin nuuf laafisuun isiniin jedha uummata qashtii biyya ormaa keessatti dhimee ofii keessanillee fixinaati dafaa hojjedhaati kara biyya keessanitti gala kan ilmoo hin qabne ilmoo dhalaa isiniin jedha anillee inshaallah yoo rabbi jedhe galuudha karooran qaba jechuudha rabbi karoora tiyya walitti naaf haa guutuun isiniin jedha hunda keessaniif akkasuma karoora keessan rabbi walitti isin haa guutu